Wangeelaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulluun Yohaannis akka barreessetti boqonnaa 5:24 jedhee eebbee fi waadaan isaa uummata sitti argamne wajjin akka ta'u lubbuu abbaa keenya Gabra Maariyaamii isa akka gumaaru fedhii waaqaan ufa ta'u ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:24 dhugumaan isiniin jedha jecha koo kan dhaga'u kan na erge kan amanu jireenya bara baraa ni argata. Du'aa irraas gara jireenyaatti ce'a malee gara murtiitti hin deemu. Dhugumaan isiniin jedha du'oonni jecha ilma Waaqayyoo yeroo isaan dhaga'anii ni dhufa. Innis ammadha kan dhaga'anii ni fayyu. Abbaan ofii isaatiin jireenya akkuma qabu akkasumas immoo ilmi jireenya ofii isaa akkuma kennameefi ilmi Waaqayyoo ilma namootaa akka murteessuuf aangoon kennameera. Warri awwaala keessa jiran hundumti yeroo jecha isaa itti dhaga'anii ni dhufa. Kanaafis hin dinqisiifatinaa. Kan gaarii hojjete du'aa ka'umsa jireenyaaf, kan hamaa hojjete du'aa ka'umsa murtiidhaaf ni ka'u. Ani ofii kootii homaayyuu gochuuf hin danda'u. Akkuma dhaggeeffattanii murteessuudha malee murtiin koo dhugaadha. Fedhii isaa na ergee malee fedhii koo hin barbaaduuti. Jechi Waaqayyoo tokko irrachuurraa sabii fi lafti kun